Ganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un gita isaanii Raashiyaa Vladimir Putin waliin wal arganii mari'achuuf baaburaan manaa bahaniiru. Ameerikaan marii Putinii fi Kim dhimma waliigaltee meeshaa waraanaa irratti ta'uu odeeffannoo qaba jette. Kim Jong-un erga aangoo qabatanii yeroo biyya biraatti imalan hin dhaga'amu. Pirezidaantichi baaburaan maaliif imalu kan jedhuu fi marii gaggeessitoota lamaan gidduutti ta'a jedhame irratti waa'ee Likoo Galaanaa Balaa gabaasa qaba. Bulchaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un magaalaa handaara galaanaa taate Vladivostok keessatti gita isaanii Vladimir Putin arguuf gara Raashiyaa imalanii jiru. Kim baabura dulloomaa suuta deemuun kiiloomeetira 1180 sa'aatii 20 keessatti imaluun Raashiyaa seenan. Baabura rasaasni hin seennee fi soorata barbaachisoo hunda of keessaa qabu kanaan imaluun duudhaa maatii Kim Jong-un. Baaburri kun meeshaalee waraanaa hedduu waan fe'ateef sa'aatiitti kiiloomeetira 50 qofa imala. Birqabaan baaburri saffisaan London sa'aatiitti kiiloomeetira 200 ka Jaappaan ammoo sa'aatiitti kiiloomeetira 320 imalu. Baaburri Kim Jong-un kun hiika maqaa biiftuu jedhu qaba. Hundeessaa Kooriyaa kaabaa Kim Il-sung ka ittiin yaadatamanidha. Kim Jong-un wixata kaleessaa Pyongyang irraa ka'an. Amma garam akka jiran teeknooloojiin ammayyaa warra lixaayyuu mirkanatti himuu hin dandeenye. Wanti mirkanatti beekame yoo jiraate Kim akkuma amma duraa baaburaan imaluu isaaniiti. Kim kana dura wayita gara Vladivostok imalan sa'aatii 20 itti fudhate. Bara 2019 keessa Donald Trump waliin wal arguuf gara Vietnam imalli taasisan ammoo sa'aatii 60 fudhate. Baaburaan sa'aatii dheeraa fudhatanii karaa dheeraa imaluun aadaa bara Kim Il-sung eegaledha. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa ammaa Kim Jong-un fi pirezidantiin Raashiyaa Vladimir Putin yeroo dhumaaf ka wal argan bara 2019 ture. Amma wal arguuf adeemuun isaanii biyyoota lixaa hedduu yaaddessee jira. Erga wal argaa isaanii isa dhumaatii addunyaa gubbaatti wanti baay'een jijjiirameera. Waashingtaniif Pyongyang gabbisa niwukileeraa waraanaa irratti waliigalteen galanii ture cabeera. Bara 2017 Putin wixinee dhaabbatni biyyoota gamtoomanii Kooriyaan kaabaa niwukileera misoomsuu akka ittiin fufne qoqqobbii kaa'uuf qabate deeggaraa turan. Amma erga waraanni Raashiyaa fi Yuukireen eegalee Moskoof Pyongyang walitti siiqaniiru. Lachuu waraanichaaf US'n himatu. Adoolessa darbe ammoo Kooriyaan kaabaa ministeera ittisaa Raashiyaa Sergey Shoigu simatte. Kunis manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Pyongyang irratti qoqqobbii dabalataa kaa'uuf wayita jedhu Moskoon diduu ishee xiqqoodhuma durseetu. Madaalli humna kaaba ba'aa Eeshiyaa jirus jijjiirameera. Keessumaa erga US Kooriyaa kibbaa fi Jaappaan gara tokkotti fiddee booda ammatti wanti ifa hin taane michuun Kooriyaa kaabaa Chaayinaan waliigaltee Moskoof Pyongyang gidduu ta'uuf deebii akkamii kenniti ka jedhudha. Kim Jong-un waliin eenyu gara Raashiyaa akka malee wanti tarreeffamee ifatti ibsame hin jiru. Haa ta'u malee baabura wayita koran suuraalee kaafaman keessaa aangawootni olaanoo beekaman mul'ataniiru. Kadamee dinagdee siyaasaaf ittisaa hoogganan jiru. Putin waraana Yuukireen irratti gaggeessaa jiraniif meeshaa waraanaa gaafachuu danda'u sodaan jedhu gama biyyoota lixaan dhaga'amaa jira. Kooriyaan kaabaa doonii waraanaa galaana jalatti niwukileera dhukaasuu danda'u torbee darbe keessa ifa gochuun ishee ni yaada. Keessatti barri haaraan guyyaa hawwiin eegamu kan firii dhiyoo fi fagoo baga geessan jedhee itti wal gaafatu. Ayyaana waggaa haaraa guyyaa har'aa namootni kabajan hanga humna ofii dhangaa gaarii qopheeffatu. Kunneen maatirraa fagaatanii jiraatan gara maatiitti imalu. Haa ta'u malee kutaaleen hawaasaa ayyaana bara haaraa kana akka hawwii fi fedhii isaanii osoo hin taane rakkinaa fi miira gaddaan dabarsanis ni jiru. Firaafoolii dhugaasaa. Egaa isa qabuu fayyaana malee san qabneen maal ayyaana ree fayyaama jiraannee mana yoo argate boqqolloo akaanee nyaannee ooluun iyyuu waan guddaadha. Nagaa ooluun keenya waan guddaadha. Maaltu nyaatama akka duriitti hin jiru wanti nyaatamu hin jiru. Adde Abbaayinesh Galataa abbaa warraa fi ijoollee isaanii 7 waliin godina Wallaggaa lixaa magaalaa Mandii keessa jiraatu. Bara 1990 irraa eegalee naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Sedaaliin keessa gaa'ila godhatanii ijoollee sooratanii jiraachaa kan turan Adde Abbaayinesh rakkoon nageenyaa bara 2011tti magaalichatti mudate jireenya isaanii duubatti akka deebiseeru BBCtti himaniiru. Achi dhaqee mana nyaataa banee achi mana nyaataa hojjedhu mana nyaataa hojjedhee utuma ittiin jiraadhu. Haalli mana nyaataa babal'atee guguddannaan mana nyaataa waggaa 3 immoo dhiisee jallisii bishaanirra hojjedhee firaafirii adda addaa hojjechaa ture jechuudha. Waggaa 23 hojjedhe allaga sana waggaa 23 taa'ee 23 hojjedhee ijoollee jechuumatti hin godhadhee kanatu hojjechaa jirru tuuraa nyaachaa jirruuti gaa. Lolli ka'ee isaanii shiftaan kaasanii lola ka'anii qabeenya jiru waan taqabnu hundumaa nu saamanii harka keenya duwwaa lubbuun baanee galu. 2012 immoo lagatti deebi'aa iddoo keessanitti deebi'aa jedhee mootummaan nu deebisnaan deebinee iddoo sanatti jirru utuu dhannee haala mijeeffannee utuu hojjetiin 13 immoo amma immoo du'aa lubbuu qalanii amma namoonni qalamanitti daganaa haaraa dubbiin ka'ee 13 immoo
inni duraa qabeenya isaanii ta'ee inni teellaa immoo hamma lubbuun qalamutti namooti baay'een biraa qalamanii immoo caakaa keessaa halkan 3-4 bullee galle caakaa keessaa lubbuun baanee galle. Baqatanii gara magaalaa Mandii erga deemanii boodas jireenyi akka duraanii osoo hin taane kan rakkoon guutame ta'uusaa ibsu. Addana Mandii gaafa dhufnu immoo gaafannee mana namaa jala gallee kiraayii fudhannee mana namaa jala gallee waan marganne hojjennee mana kiraayii sana kaffannaa waan nyaatamu cimee nooroon cimee baay'ee rakkina guddaa keessa jirra amma. Egaa nuun amma yoo arganne fi wayyaa isin cinaa dhaabbii isin qulleessinaa kokkodaa isin daannaa qoraan isin cabsina wanta nuyi hojjenne jiru waan marganne har'atiin ijoollee nyaattee bultuudha wanti hojjetamaa jiru. Ayyaanota waggaa keessaa ayyaana bara haaraa haalaan kabajaa akka turan kan himan Aadde Abbaayinash ofirra darbanii namoota harka qalleeyyii uffata uffisanii nyaata nyaachisaa akka turan himu. Haa ta'u malee waggoota 4 darbaniif kaaniif gochuu miti maatii ofiif wantoota bu'uuraa dhiyeessuun akka itti ulfaate dubbatu. Ani ayyaana kutaata shirratti amma qabeenya keenyaatti namoota 2-3 taanee wayyaa dinnee nama nuwwisnaa oolaan qalannaa foon kanan furannaa waan farsoo naqannee dhugaadha waaqayyoon galateeffannee inuma oollanne dagarsanaa waan haasa'amu. Eddichi kan egaa kun har'a waggaa 4 waanuma ayyaanni fakkaatu iyyuu kan hin argin jirru qallee nyaachisuu ni ooma arginee nyaachuu kan dadhabne yoo har'a waggaa 4. Koyyaan yoo xinnaate toyyaan makaatti bitannee qalannee farsoo naqannee hiriyaa keenya waamnee buna danfifannee wajjin nu kana yaadna nutti dhaga'ama yeroo teenyu amma ayyaana waggaa yoo fakkaatu waan akka takkaatii baasa sababa nutti dhaga'amu sammuu keenyatti baay'ee bu'a baay'ee sammuutti nu bu'a. Har'a immoo mana nama lafa dhaqan hin jiru mana namaan beekamu namni iddoo dhaqan hin jiru gaafa sanaa gaafa yaadnu boo'ichaaf iyyuu teenya yaadchee dhuguun dandeenyu ishee argannayyuu. Ga'eessi waggaa 45 nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan godina Wallaggaa Ba'aa aanaa Kiiramuu magaalaa Haroo keessatti dhalatanii guddatanii bara 2014 fulbaana keessa haleellaa hidhattoonni faannoo magaalaa Haroo irratti bananiin qe'ee fi jiruu isaanii dhiisanii gara magaalaa Kiiramuutti baqachuu himu. Turnuti akkuma qotee bulaa kamiyyuu lafa maatii keenyarraa dhaallee qotannee ooyiruu godhannee itti jiraataa turre jireenya bareedaatuma jiru Kiiramuu magaalaa Haroo seenanii waraana irratti bananii. Kanarraa kan ka'e lubbuun baay'een illee badee qabeenyi baay'een hin manca'e maatii maka waliin han buqqa'e maatii makan hundaa duukaa ammallee manuma kiraa nam tola nuu laatee waggaa tokko erga keessa turree booda jireenyi qaala'ennaan mana sana narraa fuudhee kiraa laadhate ani maatii ko duukaa birrii 500 kireeffadhee doormima tokko keessa jiraataa jiran. Waan hin hojjedhu yuun qabone hojiima guyyaa waa'uma akkama deemtee hojiima sosochiima guyyaa kana hojjetteeti anati waan nyaattee bultuu bitattu isheenuu singeessu gaafa ganama nyaatte galgalan bultaa gaafa guyyaa nyaatte ganama oolta. Hojii qonnaa fi horsiisaan kan jiraachaa turan namni kun ayyaana waggaa akka duriitti gammachuun dabarsuun amma waan hin yaadamnedha jedhu. Egaa akkuma namuma tokko wayiin tumaamaa wayiin jibicha tokko qalannee guyyaa ayyaanaatti maatii koo wajjin fira waamnee gammannee jiraanna turre. Har'a garuu ndaaqoo hin bitanne amma ayyaana dhufu kanaaf ndaaqoo hin bitanne qaala'insa jireenyaa kuntaalli xaafiin kuntaalli 8,000 kanarraa kan ka'e ayyaanni dhufu kun fayyuma oolla malee ayyaanallee nutti fakkaachaa hin jiru. Amma baay'ee siyaasa si mufachiisa maatiin ayyaana waggaa irratti wayaa bittee uffistee akka fedha isaaniitti isaa wayaa aadaa fedheef wayaa aadaa isa wayaa ammayyaa fedheef wayaa ammayyaa uwwistaa. Ayyaana irratti immoo iyyuu waan isaan fedhan dhiyeessii nyaataa dhugaatii dhiyeessita gaafa sana dhabdu amma miira hamaa keessa jirra nuti amma miira hamaa keessa. Qe'ee fi ooyiruu isaaniitti deebi'anii ayyaana waggaa akka duriitti gammachuun dabarsuuf tumsi mootummaa akka isaan barbaachisu abbaan warraa kun dubbataniiru. Nutiin weellistoonni wallee afaan Oromoon bal'inaan beekaman artisti Caalaa Bultumee fi artisti Andu'aalem Gosaa torban dura walitti bu'uun isaanii miidiyaa hawaasummaa gubbaatti ijoo guddaa ta'eera. Ta'us turtii guyyoota boodaa dhimma isaanii namoota isaanitti dhiyaataniin jaarsummaan furamuu himameera. Barreessa kan ta'an obbo Yaasoo Kababaa hordofaa namoota jaarsummaa taa'uun rakkoo artistoota lamaan gidduu jiru furan keessaati. Ammayyuu taanaa waliin turtii taasisanii weellistoonni kun lamaan himata walirratti banan maal akka ta'e himuun eegalu. Himannaa walii himatan san hunda hin jiru. Ijoolleen kun dogoggoratti wantoonni akkanaa akka ta'aniifi lamaan isaaniitiyyuu haalota akka walirraa hin qabne wallee akka hin jibbine jaalala akka walirraa qaban kana kaasanii namni waggaa wal lole yookaan dhayeessi moo haa ta'u kan arrabsee si'aara. Wal loluu keessa wal faarsuun hin jiru waan ta'eef namni kamiyyuu karaa ittiin nama injifatu kaayata. Gaafa araaraa garuu wanti suni dhugaa akka hin taane maanguddoon geddoo irra arge booddee hin haguuga dhiisi jedhaan. Wanti amma feesbuuk irratti gaafa guyyaa wal lolaa ture suni gaafa guyyaa araaraa soba ta'uu fi wantoonni hedduunis immoo defend of gochuudhaaf qofa akka ta'anii kan kaafame. Kana immoo maanguddoonni gorsanii akka irraa deebi'an.
himaniif kan raawwate. Kanaafuma gaafas kan feesbuukii qoqqoodame keessa isa kamtu sooba akka ta'e ifa mitiidha amma dubbii keerraa akka nu hubadhutti. Kuni soba kuni dhugaadhaan jedhu maanguddoonni kun sirrii miti kun sirriidha maanguddoon. Kanaaf waan sirrii hin taane waan dabdee taate sana kun dabdeedhaa dhiisi jedheetti gorsa. Egaa gorsee ka'e booddee garuu namoota badii qaban jedhamee yaadamu sanallee taatilu seera maanguddummaa haguugudha. Dhimmichi akkamiin furame tarii walkiisuun ture tarii maallaqaan ta'uu danda'a. Dhugaa waliilaachuu jira malee walkiisuun hin jiru. Sababni isaa ijoolleen tuni karuma kamiiniyyuu yoo madaalame ijoollee boruuf egerellee wal dhabanitti boruuf egerellee addaan ba'anitti. Kanaaf obboleessi obboleessa irraa beenyaan nyaatu. Dhugaa garuu waliilaatu obboleessa kiyya anatu sitti balleesse anatu si miidhe ija jaarsaa fuulduratti miidhama keetis dhugaan sii kenna. Egaa jedhee dhugaa laachuudha kun. Lamaanuu dhugaa walii kennanii yookiin immoo tokko dhugaa kennee tokko dhugaa fudhatee beenyaa garuu walirraa fudhatan walirraa isa fudhatan. Beenya walirraa fudhachuun garaa walitti fayyisu haaloo walitti qabsiisa malee maanguddummaan immoo haaloo walitti qabsiisuu miti garaa walitti fayyisuudha. Amma maallaqa akka kaffaluuf abbaan ta'e waliigaluu isaanii odeeffannoo akkasii dhaga'ee ture. Kanaaf sirrii miti odeeffannoon akkasii. Maallaqni kaffalamuuf murtaa'es hin jiru. Maallaqni kaffalus hin jiru. Kan caalaan kaffalus hin jiru. Kanaan du'aalam fudhatus hin jiru. Tole akka dubbii keerraa hubadheetti badiidhaan kan himatame caalaadha. Dubbiidhuma dhiisuudhaan dhiise jechuudhaan du'aalam akkasii dubbiinsaa. Dubbii dhiisuudhaan qofa miti araaramuudhaan dhiise. Achi gaafa sama dubbii isaanirra akka dhageenyetti namni biraallee miidhame akka jiru dhageenyeerra. Waa'ee isaa wayii kaaftanii. Jaarsummaan erga takkaan laalamu amma yeroodhaaf kan bakka sana jiru bakka sanatti laalamuu barbaadan dhimmaan du'atamii dhimma caalati kan isaanii raawwanneerra. Kaanis hawaatumatti deemu. Amma eegga sagantaan sun raawwatee booda yeroo isaan gaabii uffatan agarre gaabii kana eenyutu uwwisee hiikisaa maali? Obboleessi obboleessa yoo muufachiise akka gulantaa raroo gugeessa isaaniitti fedhii namicha muufachiisetiin yookiin immoo ilaalcha maanguddootiin bakka muufatti sana gateetti qabda gaaddisatti uwwista. Hiikni isaa gaaddisatti gochuudhaan gateetti nama muufatee sanatti. Adeemsa aadaan furuun kun tarii adeemsa seeraa hordofanii raawwachiisuu hin laaffisuu waan akkasii yaaddessuu. Akka kootitti silaa'uu kan jajjabeeffamuu qabu waan jaarsummaadhaan dhumu kana. Jaarsummaan ragaan barbaadu dhugaa barbaada. Seerri dhugaan barbaadu ragaa barbaada. Kana garaagarummaa isaa. Wal dhibdee guddaa araarsuuf tarii wanni isin amma gootan maaltu irraa baratama jetta? Warreen akka ijoollee amantii araarsite kanaa pabliik fiigarii ta'anii jiru ijoolleen kun hawaasa bakka bu'anii jiru. Ijoolleen akkanaa kun yoo walitti bu'an caasaa hawaasummaatti diigamu namatu gareedhaan walitti bu'a. Wanni kanarraa baratamu maalinni namni gareedhaan akka waliin lolle daddafanii rakkoo jiru lafarratti furanii qabbaneessuu fi garaa walitti firoomsuun barbaachisaa akka ta'e gulantaa kamitti yoo akka baratamu hojiin kun murteessa.